Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin nagaa Waaqayyoon isiniif dhiyeessaa jaallatamoof kabajamoo saba Waaqayyoo dhiiga Gooftaa Yesuus Kiristoosiin kan bitamtan kaadhimamoo mootummaa Waaqarraa qulqulloota Waaqayyoo fuula Waaqayyoo duratti waldaa dibata hafuura Waaqayyoo barbaadu jalatti walitti qabamtanii kan jirtan konfiraansii gidduu kana hirmaachaa jirru irratti keessummoonni bakka garaagaraatti dhuftan amantoonniif tajaajiltoonni miseensota waldaa kanaa taatan hundumtuu irra deebi'eetan nagaa Waaqayyoo isiniif dhiyeessa. Waaqayyo Gooftaan nu gargaaree nu geggeessee fidee asiin nu ga'eera nu eebbisaa ture Waaqayyo guyyoota lamaan darbaniif sagalee Waaqayyoo kutaa lamatti bakka lamatti qoodee isiniif dhiyeessaa kanan ture ani obboleessa keessan Margaa Yaadasaan jedhama Amboo Itoophiyaa Amboorraa. Waaqayyo inni nu gargaaree fidee asiin nu ga'ee carraa kana nuuf kenne maqaansaa bara baraan eebbifamu. Sagalee Waaqayyo yeroo darbetti kan nu ilaalaa turre Waaqayyo isa dubbate irraawwataa isa jedhuudha. Kakuun dubbatamee yoo ture maaliif yoo hafes maaliif hafaa kan jedhu walii wajjin ilaalaa turre namni akka kakuunsaa raawwatamuuf maal gochuu qaba kan jedhu ilaallee xumurre. Kutaa sana Waaqayyo nu gargaaree achuma irratti dhaabneerra har'a garuu kutaa kan biraa mata duree dhufaatii Kiristoos dhufaatii ilma namaa milikkita bara dhumaa isa jedhu walii wajjin ilaalla. Waaqayyo nu gargaara. Yesuus Kiristoos in dhufa. Namoonni baay'een waa'ee dhufaatii Yesuus Kiristoos lallabuu yoo dhiisanis faarfachuu yoo dhiisanis dhugaa ba'uu yoo dhiisanis yaadi namaa wantoota adda addaa duukaa yoo fiigeyyuu Yesuus Kiristoos dhiyootti in dhufa. Guyyaan gatiin nama hundumaa adda addaan kennamu dhiyoodha. Sagalee kana dubbii sagalee Waaqayyoo irraa iddoo tokko walii wajjin ilaalla. Wangeela Maatiyos boqonnaa 24 lakkoofsa 3 kaasee maqaa Gooftaa Yesuusiin nan dubbisaa akkana jedha. Boqonnaa 24 lakkoofsa 3 kaasnee dubbifanna walumaa wajjin. Akkuma Yesuus gaara ejersaa gubbaa taa'een bartoonni isaa gara isaa dhufanii kophaatti nutti himi kun yoom ta'a milikkinni dhufa keetii kan dhuma barichaas maalii jedhan. Yesuus immoo deebisee homtinuu akka isin wallaalchifnetti akeekkadhaa baay'een ani Masiihiidha jechaa maqaa kootiin in dhufu. Namoota baay'ees in wallaalchisu lolaaf oduun lolaa dhaga'uuf jirtu akka hin naanetti ilaalladhaa. Kan akkasii kun ta'uun irra jira. Kun garuu ammallee dhuma isaa miti. Sabni saba irratti mootummaanis mootummaa irratti in ka'a. Beelli socho'ii lafaas iddoo adda addaatti in ta'a. Wanti kun hundinuu garuu jalqaba ciniinsuuti. Yommus rakkinatti dabarsanii isin hin kennu. Isin hin ajjeesu. Anaaf jettanii saba hundumaa biratti kan jibbamtan in taatu. Yeroo sanatti namoonni baay'een in gufatu. Walii isaanis dabarsanii wal kennu. Walis in jibbu. Raajonni sobduun baay'een in ka'u. Namoota baay'ees in wallaalchisu. Seera malee jiraachuu waan baay'atuuf jaalalli namoota baay'ee in qabbanaa in adeema. Namni hamma dhumaatti jabaatee dhaabbatu garuu hin fayya. Saba hundumaatti akka dhugaa ba'uuf wangeelli mootummaa kun guutummaa biyya lafaatti in lallabama. Kana booddees dhumni in dhufaa jedhe. Hamma lakkoofsa 14tti dubbise isin ofii keessanii itti fuftanii hamma lakkoofsa 28tti dubbifachuu dandeessu. Mallattoo bara dhumaa yookaan mallattoo dhufaatii Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha kuni. Gara sagalee kanaa guutummaa isaatti utuu hin darbin Waaqayyoo walii wajjin kadhannaa. Waaqayyo sagalee kana hiikee akka nutti dubbatuu fi yaada Waaqayyoo keessa gallee Waaqayyoon kadhannaa. Waaqayyo nutti haa dubbatu. Yaadni Waaqayyoo gara keenya haa dhufu. Sagalee Waaqayyoo gara keenya haa dhufu. Bara dhumaa keessa jirra. Yeroon kun yeroo dhumaati. Hey
yaa Waaqayyoo ati Waaqayyoodha, ati guddaadha, ati jabaa hundumaa dandeessuudha. Walitti nu qabdee fagoo dhiyoodha. Ijoollee kee dubbii sagalee keetii sooraa jirta. Carraa kana situ nuuf bane. Dubbii sagalee kee dubbii ulfina qabeessa, dubbii amma dhumaatti jabaatee dhaabbatu, dubbii mana kee keessa nama jiraachisu, dubbii jireenya bara baraa namaaf kennu nuuf dhiyeessiteetta. Maaddii kanatti dhiyaanneerra. Waa'ee maaddii nuuf dhiyeessite kanaaf si galateeffanna. Eebba sagalee kee ulaa Waaqaa bantee nurratti dhangalaasaa jirtu kanaaf si galateeffanna Gooftaa. Namoota sagalee kee dhaga'uuf qophaa'an nu taasistee fuula kee dura nu keesse. Namoonni waan baay'eetti gurra isaanii qabanii yeroo isaan rakkatan keessa, nuyi garuu sagalee keetti warra gurra isaanii qabatanii hamma dhumaatti dhaabbachuudhaaf karaa isaanii ilaallatan taaneerra. Carraan kun eenyumaanuu miti, karaa kee nuuf kenname. Waa'ee keenyaa fi kan waraaname, waa'ee keenyaaf kan qalame, waa'ee keenyaaf gatii kan kafale, waa'ee keenyaaf fannoo irratti kan du'e. Ilma kee Yesuus Kiristoos keessaan nu yaadattee, araara nuuf buustee, ba'aa keenya nurraa kaastee, mana kee keessa nu dhaabdee si waaqeffachaa jirra. Carraa gaarii kana waan nuu kenniteef, maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin galanni fi ulfinni bara baraa siif haa ta'u. Yaa Gooftaa kunoo amma si gaa fuula kee dura jirra. Kan ittiin of jajnuuf, kan ittiin dhaadannu tokko illee hin qabnu. Sagalee kee nutti dubbatteetta. Dubbiin kee akka hojii nuuf hojjetu namanna. Ogeessonni sagalee keetiin karaa isaanii qajeelfatu. Maalummaa bara keenyaa nutti himuudhaaf, yeroon nuyi keessa jiru yeroo attamii akka ta'e nutti himuudhaaf sagalee keetiin ulaa Waaqaa banattee jirta. Namoota si dhaga'an akka taanuun si kadhadha yaa Waaqayyo. Namoota hubatan akka taanuun si kadhadha yaa Waaqayyo. Dubbiin kun kan nutti bitaacha'u, kan nu harkaa badu, kan nu wallaalchisu utuu hin ta'in, dubbii ittiin karaa kee qajeelfannu, dubbii ittiin mana kee keessa dhaabbannu, dubbii ittiin sitti sinnu, dubbii ittiin qophoofnu akka nuuf ta'uun si kadhadha. Maqaa Yesuus Kiristoosiin garbittii kee garbicha kee gargaari. Bakka namoonni jiran hundumaatti ayyaana keetiin isaan golboofi. An garbichi kees wanta ati dubbadhu naan jette hundumaa akkan dubbadhuuf ayyaanni kee naaf haa baay'atu. Ulfinni galanni aangoon bara baraan siif haa ta'u. Seexanni maqaa Yesuusiin sagalee kee duran dhaabbatin. Humni hamaan maqaa Yesuusiin sagalee kee duran dhaabbatin. Dhukkubni maqaa Yesuusiin sagalee kee duran dhaabbatin. Namoonni dhukkubsatan maqaa Yesuusiin harki fayyisuu keetii keessaa darbu. Humna fayyisuu keetiin isaan qaqqabadhu. Hundumaan goota si haa galatu. Hamma dhumaatti ati nu geggeessi. Gurra banamaaf qalbii banamaa nuu kenni. Maqaa Gooftaa Yesuusiin Ameen. Fatin Gooftaa Teera Kama Kiraki Kan jirtu Qalsi Kusake Innaan Tiniti Opa Isai Gooftaan Hodi Wali Yaabatu Wali Kadatu Maqaa Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Barri kun bara dhumaa ta'uu isaa beennee namoota dammaqanii Gooftaa eeggatan akka taanuuf Waaqayyo nu haa gargaaru. Waa'ee dhufaatii Gooftaati sagalee Waaqayyoo Maatiyos 24 lakkoofsa 3 kaastanii amma lakkoofsa 44 guutummaa isaatti yoo dubbifattan. Waa'ee dhufaatii Gooftaati kan dubbatu amma lakkoofsa 14 duwwaatti hin dubbise. Ammas keessatti ilaaluu kan qabnu Yesuus Kiristoos መምጣቱ ቀን ሳይሆን የሚመጡ ምልክትና ሁኔታው ነው። የእግዚአብሔር ቃልም እሱ ነው በዚህ ቦታ የተናገረው። ስለዚህ ምልክቱ ምንድነው? አንደኛ ላይ ምልክቱ ጥላቻና ጦርነት፣ የጥላቻና የጦርነት ወሬ ይሰማል። ጥላቻና ጦርነት ይበዛል። ሎሊፍ ኦዱሎላ እንጠጋአማ ሎሊፍ ወልወራንስ ኢምባየታ ኩመለቶ ይዘጀልቀባቲ ሰገሌ ዋቀዮ አከጀደቲ yeroo darbe Rwanda keessatti qomollama warru kutanii wal fixuuf jennaan wanta muraasa saayoon isinitti mechuudha. Warru kutanii wal fixuuf jennaani loltoonni Itoophiyaa irraa dhaqanii gargaaranii waan sana akka raaraatti gidduu dhaabbatanii tasgabbeessaniiru.
biyya keenya keessa duwwaa miti lolli kan baay'ataa jiru guutummaa biyyoota addunyaa irratti namni dhalateennaan meeshaa itti waraanu baranni itti qopheeffatudha barri kun. Bara durii garuu namnii fi bineensillee waliigalee baranni itti jiraataa turedha. Bara kana garuu namniif namni obboleessaaf obboleettiin obboleessaaf obboleessi obboleettiif obboleettiin waliin jaallatan yerootti namni hundumtuu wal ajjeesuuf wal gaaduudha. Biyyoota addunyaa baay'ee irratti lolli hedduun ta'eeras ta'aa jiras. Waraanni addunyaa tokkoffaa keessatti qabeenya miliyoonaan lakkaa'amu hedduutu dhume akka addunyaatti. Waraana addunyaa lammaffaa keessatti akkasuma qabeenya hedduutu barbadaa'e. Waraanni addunyaa sadaffaanis inkaa jedhamee yaadamaa jira. Yerootti lolli baay'ate addunyaa lolaan guutte keessa jirra. Kun mallattoo dhufaatii gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos nutti agarsiisa. Isa dubbatame kana kallattiidhaan argaa jirra. Ilma abbaa ajjeese dhaga'eeran. Abbaa ilma ajjeese dhaga'eera. Ilma haadha ajjeese dhaga'eeran. Yerootti maatiin walitti nammanii wal fixaa jiran. Yerootti qomoon hundumtuu wal lolaa jiru. Biyya keessallee Itoophiyaa keessatti bara 2006 kaasee bifa addaatiin ho'ee lola ta'aa jiru hin agartu. Namni qomoodhaan wal qoodee, sanyiidhaan wal qoodee, lagaan wal qoodee akka humna qabutti yeroo inni itti akka baalaa wal harcaasaa jiru. Uumamni Waaqayyoo yeroo inni itti walirratti ka'eerra jirra. Kun gooftaan Yesuus Kiristoos jalqaba ciniinsuu balbalarra ga'uusaa agarsiisa. Dhufaatiin ilma namaa dhiyaachuusaa agarsiisa. Kiristiyaanonni milikkita kana hubatanii gara Waaqayyootti siquu qabu. Waaqayyootti qabachuu qabu. Waaqayyoon kadhachuu qabu. Waaqayyoon duukaa bu'uu qabu. Bara lolaati waan ta'eef. Sana kana jedhee isinitti mee waan fixuu danda'u miti. Isa lammaffaa gooftaan Yesuus Kiristoos kan inni jedhe raajonni sobduun in ka'u jedhe. Sobduun ka'uu ishee. Yeroo darbe paasterii tokkotu waa dhugaa naa ba'a Finfinneetti. Abbaa manaa fi haadha manaati isaan. Yaada Waaqayyoo duuba wal fuutaniiti walii kaa jedhee raajiin tokko gargar isaan baase. Abbaa manaa fi haadha manaa irratti kadhatanii wal fuudhan. Isaan akkasiiti yaada Waaqayyoo fedha Waaqayyoo duuba wal fuutaniisin addaan baa jedheetu gargar isaan baase. Ana kan na dhibu raajii sobduun hin kaati jedheera sagalee Waaqayyoo. Kiristiyaanni raajii sobduu dhageessu garuu maal isheen? Kiristiyaanni jaamaan, kiristiyaanni duudaan amantoota ta'anii gooftaa Yesuus Kiristoositti amananii dubbii sobaa adda kan hin baafanne baay'ee nama gaddisiisu isaan. Mana Waaqayyoo keessatti dhaabbatanii. Sobduun hin kaati waan nuti kun qabu abbaan barbaade yoo ka'e. Kaleessasi tuttuqeen ture waan baay'eesaa. Waa'ee sobaa kana. Har'as irra deebi'eetan jabeessee isinitti hin barbaada sagalee Waaqayyoo irraa. Guyyaa tokko mee waama sirrii kallattiidhumaan ta'e haadha manaa paasterii tokkootu paasterii sana yoo maqaa isaa dha'e tarii beekuu dandeessu. Addis Ababaa Buraayyuudha kan inni jiraatu. Haadha manaa paasterii tokkootu erga heerumte waggaa 4 fixxeetti. Himboossi guyyaa tokko namicha tokko tajaajila raajii tokko tajaajila gubaa'ee tokko keessa teesseeti himboossi imimmaan duguggattee boossi lallabisaa laphee rukute. Achumaan namichi tajaajilu sun maal jedhaa ka'imee obboleettii ko jedhee ishee kaase imimmaanuma zee ilaalee jechuudha. Isuma zeen boossu ilaalee haala ilaaltee walirri raajju baay'atteetti. Qilleensa ilaalanii bokkaan rooba warri jedhan baay'ataniiru. Ka'imee jedhee ol kaaseetu nama erga heerumte waggaa 4 nama ijoollee hortee jirtu. Waan ati boossu beeka jedheen isuma dhugaati kun dhugaadhuma. Paasterii sana haadha manaa abbaa manaa dubartii sanaatu qaxxataa natti hime. Qaxxitaa paasteriidhanni ka'imee ati jedhe. Hin boossa miti namillee rakkoo kee hin beekoodha. Elaa sabni kun ilaalaa jedhe. Amma namni si namanu durba siin hin jedhoodha. Durba siin hin jedhan siin jedhe. Ati garuu durba akka taate namoota duratti ragaa sii ba'amaa jirati. Maal taatee ijoollee laman qaban jetteen. Ijoollee laman qabaanii naganeerume waggaa 4 asitti dogoggortee sirreeffadhotteen warra qorraati asitti dogoggortee sirreeffadhu jedhu Waaqayyo nuuf haa kaasu. Warra waan hundumaa toles bades jedhanii ameen jedhanii fudhatan utuu hin ta'in. Ani isa dhugaati kallattiidhaan qobaatti illee haa ta'u namoota dogoggora yoo natti dubbatan ittan himan. Hin miidhamini hin dogoggoriini akkas miti jedhee. Yeroo darbe ji'a torbee lama ta'anatti fakkaata torbee lama as Amboo keessatti waldaa tokko dhannee Waaqayyoon utuu kadhachaa jirru inni tajaajilu tokko utuu raajuutu ka'i jedheetu achi as na baase fuulduratti.
obboleettiin tokko jirti Amboo Yuunivarsiitii barsiisti. In arga yeroo baay'ee naa wajjin na biratti ishee arga. Mushurraa fakkaattee babbareeddee jirti isheen immoo ka'ee ishee achi waame harka wal qabaa jedhe. Isin waliif maali jennaan nuyi siraa baaldirabaadha wajjin hojjennaa waaqayyoo wajjin waaqessinaa ija obbolummaatiin wal ilaallaa inni lakki akkas miti samoo duratti isin abbaa manaa fi haadha manaa akka taatan waaqayyoo natti dubbata jedhe. Maal taate haadha manaa koo wajjin maa wal lolchiistaa utuu nu batin maasoftaa ati manaa koo gubaa'ee kana keessatti waamuu hin danda'an jedhe achumaan dafqee saba fuulduratti dafqee waan godhu wallaalee kottoodheen daganaa immoo haadha manaa koo waamee akkatti kabeebsuu wayii godhe. Isa kana kallattiidhaan yeroo riikardii isinii godhullee ati manaa koo dhaggeeffachaa jirti jechuudha. Inna wanta baay'eetu ka'e wanti sobaa wanti wal fakkaatu guutee ba'e hundiin kun haa jiraatu haa sobaan homaa miti maa sobuttiin jechuu hin dandeenyu baricha bara dhumaati mallattoo bara dhumaati kun. Waa'ee sobduu Phaawulos Ximootiyoosiin akeekkachiiseera akkamitti akka inni of eeggachuu qabu. Faarfattoonni warra akka barraafaa immoo faarfataniiru. Gaadamee sargamaaree karraajii dhugaa baatu tariiyoon na argame lubbuun ufadeeratu boruu dhugee gaggabee lubbuu baay'ee dhabneerraa raajii dhugaa nuuf kaasii somni jiidhaa gosseeraa jettee faarfatte obboleettiin keenya. Biliseen illee dastaan faarfataniiru. Waa'ee sobaa kanarratti baay'ee faarfatan waaqayyo kaaseera namoota dhoksaa hubatanii dubbatan ulfinni waaqayyoof haa ta'u isa kan qaanessan jechuudha. Mee kana egaa waan baay'ee yoon dubbadhe hin barbaachisu yeroon keenyas nuun ga'u isinumti babal'isaati ilaalaa. Sadaffaa gooftaan kan jedhee tocho'ii lafaa hin ta'a jedhe tocho'ii lafaa guddaan. Bara 2002 in yaadattu yoo ta'e heet keessatti waan guddaatu ta'e. Isa kana yaadachuu dandeessu. Heet keessatti tocho'ii lafaan guddaan ta'ee fooqiin geggalagalee namni dhumee magaalaa heet keessatti jechuudha. Biyya heet jedhamtu keessatti. Namni dhumee ola deemaa narca'ee dhumeera baqqaa barri kun yerootti jechaa turanidha. Bara 2003 immoo Jaappaan keessatti tocho'a lafaa nama 150 fixetu tocho'ee ture. Miidiyaa hin hordoftu yoo ta'e argachuu dandeessu. Isaa asitti bara darbe akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2008 hawaasaa keessatti Itoophiyaa keessaa hawaasaa keessatti tocho'a lafaa guddaatu ta'e. Hamma manni jigutti barattoonni mana barumsaa dhaabanii yuunivarsiitii keessaa deebi'anii yeroo isaan galan kanan ija kootiin argeedha. Hamma hojiin dhaabbatutti tocho'a lafaa guddaa ta'e Itoophiyaadhuma keessatti illee qarqarri lafaa Itoophiyaa keessa baay'ee hin jiru. Garuu as keessatti illee dhufee ta'eera. Yeroo madhiyootti zeenaa tarii yoo dhaggeeffattaniitu ta'e magaalaa Dabra Biraan keessatti tocho'i lafaa ta'eera. Lubbuu baay'ee yoo miidhamuu baatanis fooqii baay'een jiguu yoo baate tocho'i lafaa ta'eera. Tocho'i lafaa bakka adda addaatti ta'aa jira. Kun mallattoo bara dhumaati. Isa gooftaan jedheedha jarana. Saayinsiin kirkira lafaa lafa sigigaa ta'e humna lafa keessaati maal jechuu dandeessi? Mallattoon isaa garuu dhufaatii gooftaa dhiyaachuu isaatti beeknan immoo akka sagalee waaqayyoo jedhutti. Isa arfaffaa uumama irratti jijjiiramni ta'uudhaan kan ka'e beelli hin ta'a jedha. Beelli addunyaa kanarraa iddoo hedduutti kan inni ta'e. Iddoo hedduutti ta'ee jira beelli. Asuma biyya keenya keessatti illee bara darbee gogiirraan kan ka'e jijjiirama haala qilleensaa irratti mul'atu irraa kan ka'e namoota hedduutu beela'e. Namoota hedduutu beelaan rukutan. Namoota hedduutu beelaan dhume. Gargaarsa biyyoota adda addaarra deemanii gaafachaa turaniiru. Kanaaf mallattoon kun mallattoo dhufaatii ilma namaa dhufaatii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos nutti agarsiisa malee wanta kan biraa miti. Yeroo ammaa kana addunyaa irratti beela guddaatu ta'aa jira. Uummata addunyaa keessaa persentiin 45 uummata beelaa jirudha. Warri kaanis hin nyaatu jechuun hin danda'amu. Sadarkaadhuma beelaa irra jiru. Sodaan addunyaa inni guddaan yeroo ammaati. Raafamni ishee inni guddaan yeroo ammaati. Warri meeteoroloojii samii kana keessa ilaalanii jijjiirama guddaatu ta'e oozooniin caralaa biiftuu gad dabarsuu hurameera. Inni huramee bal'annaan addunyaan kun ho'a guddaadhaan hin baddi jechaa jiru. Ilaalaa. Milikkita adda addaatu mallattoo adda addaatu ta'aa jira.
Isa kan biraa shanaffaa irratti kan gooftaan jedhe wangeelli hin babal'ataa jedhe. Hammame yeroo tokko raajii tokko dubbatame bara 1995 akka lakkoofsa biyya keenyaatti natti fakkaata. Waltajjii irratti yerootti sagaleen Waaqayyoo bal'atee TVdhaan, chaaneliidhaan, intarneetiidhaan namoonni dinqii Waaqayyoo hojjetu ilaalan hin dhufa jedhamee dubbatame. Indee kun attamitti ta'uu danda'a jedhame yeroo sana. Har'a garuu chaaneliidhaan wangeela lallabamaa jiru. Bakki wangeelli hin geenye tokko illee hin jiru. Bakka hundumaa ga'ame afaan hundumaatiin wangeelli lallabamaa jira yeroo ammaa. Wangeelli babal'achuunsa, wangeelli mootummaa lallabamuunsa mallattoo dhufaatii gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoosiidha. Diishiidhaan chaanelee adda addaatiin qaamaanis ta'e kallattii adda addaa irratti wangeelli lallabamaa jira. Biyya keenya keessa kanaan dura wangeelli hin geenye jedhamee kan sodaatamaa ture. Tamsaasni wangeelaa hin geenye jedhamee kan sodaatamaa ture. Akkuma biyya keenyaatti ispeeshaalii akkuma naannoo Oromootti barattoonni Oromoo irratti hojjechuu qabna jennee kan nuyi itti rakkachaa turre Karrayyuu bakka wangeela fudhachuu didanii rakkisaa turan amma garuu Karrayyuu keessa gootonni amantii hedduun ba'anii wangeelli isaan bira ga'eetti lallabameera. Booranaa, Gujii, Kamisee keessatti biyya wangeelli hin geenye amma wangeelli keessatti lallabamaa jira. Ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Kana gaa isheen beekuun himen akka addunyaattis iddoo hundumaa wangeelli qaqqabateera. Ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Uumama hundumaa keessatti dhugaa akka ba'anii fi karaa mootummaallee firiidemiin namaaf kennameera. Mirga qaba namni. Dur እግዚአብሔር የሚባል ነገር የለም jedhee dargiin dhorkaa ture. Amma garuu wangeelli haa lallabamu. Namoonni wangeela isaanii haa lallabatanii. Wangeelli mootummaa lallabamuu qaba jedhame. Amma waajjira mootummaa tokko tokko keessatti illee kadhataan jalqabamaa jira, kadhataan cufamaa jira walga'iin adda addaa. Ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Mo'eera yerootti wangeelli mo'eedha. Kun mallattoo dhufaatii gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoosii. Machee namni mata Yesuus yoom dhufa isa jedhu walii wajjin ilaalla. Tokkoffaarratti Yesuus yoom dhufa? Attamitti dhufa jedhuu fi akka tasaa dhufa baaltaawwaqee gisee yoom dhufa baaltaawwaqee gisee yeroo namoonni quba ittiin qabannettedha. Luqaas 17:26 irratti barri sun akka bara Nohii ta'aadha. Utuu isaan sirbanii, utuu isaan nyaatanii, utuu isaan dhuganii, utuu isaan fuudhanii, utuu isaan heerumanii, utuu isaan mana ijaarratanii gooftaan Yesuus Kiristoos akkasuma jedhee dubbate akka bara Nohii ta'aadha. Utuu isaan kana keessa jiranii warri bara Nohii bishaanni badiisaa dhaqee irraan ba'e lafa lixan dhabanii tasatti dhufe gooftaan Yesuus Kiristoos yeroo dhalli namaa quba hin qabaanne, yeroo namni hin dhufa jedhee hin yaadne, yeroo namni fuudhee heerumuu duwwaa ta'e kaayyoonsaa, yeroo namni mana ijaarrachuu duwwaa ta'e, yeroo namni dhufaatii gooftaa eeggachuu dhiisee waan biyya lafaatti qabame yeroo akkasii kana yeroo itti namni quba hin qabaannetti dhufa. Barri sun akka bara Nohii ta'aadha. Saadomaawwinnati ture bara sana bara Nohii keessa. Bara kanas isatu ta'aa jira. Isatu baay'achaa jira. Yeroo namni itti sichoo gooftaan hin dhufu jedhee itti dhiisee taa'e. Yeroo akkasii dhufa gooftaan. Waaqayyoon waa gargaaru. Isa kan biraa yoom dhufa jedhuuf baqirbi gisee yeroo dhiyootti dhufa. Sagalee Waaqayyoo takka jedha. Irsoo ይመጣል ቢቆይም ይመጣል ቢዘገይም ይመጣል. Nuyi garuu dammaqnee yeroo hundumaa isa eeggachuutu nurra jiraata. Kiristiyaanni koo jimilaa አይደለም. Kiristiyaanni waliigalaan miti. IMX himaadhaan ijaaramanii miti. Kiristiyaanni dhuunfaatti. Namni haadha manaa isaa wajjin illee fuula firdii dura dhaabbachuu hin danda'u. Qobaa isaati kan dhaabbatu. Gooftaan qobaatti kan inni itti dhufu. Amma garuu jimilaadhaan waliigalatti waaqeffanna. Gooftaan garuu gaafa dhufu qamadiidhaaf girdii gargar baasa. Yeroo dhiyootti dhufa inni. Haadha manaa Looxiin bara Loot keessaa miilla isheetu biyya Sodoomiif Gamoraa keessaa bahe malee garaan si achumatti hafe. Kanaafuu utubaa soogiddaa taatee cobdee hafte. Yeroo gooftaan itti dhiyootti dhufu kana keessatti garaa keenya baasuu qabna waan biyya lafaa keessaa. Namni biyya lafaa jaallatu Waaqayyoon hin gammachiisu jedha sagalee Waaqayyoo. Alamin የሚወድሰው እግዚአብሔርን አይም ወይን እግዚአብሔርን አላይም. Namni biyya lafaa jaallatu Waaqayyoon arguu hin danda'u, Waaqayyoon hin agarre, Waaqayyoon hin beeku. Namni biyya lafaa jaallatu biyya lafaatti michoomuun diina Waaqayyoo nama godha. Baratti gooftaan dhufaa jiru kana keessa michummaa keenya gooftaa wajjin jabeeffachuun gaariidha. ጌታ በውርደት ሳይሆን በክብር ነው የሚመጣ።
አሁን ሊሞትልን አይደለም የሚመጣ ሊቀበር አይደለም የሚመጣ እንደ መጀመሪያ ሊገረፍ አይደለም የሚመጣ በክብር ነው የሚገለጠው በመላእክት ታጅቦ ነው የሚገለጠው መለከት ተነፍቶ ነው የሚገለጠው ለፈራጀት ከሙለቱ ኡልፊና ሙለተ ጎፍታን ገኤን ኬኛ ማሊጋ yeroo hundumaa waa'ee ga'ee keenyaan dubbachuu jaalladhaan gooftaan hin dhufa bari kun bara dhumaati dhufaatiin gooftaa ga'eera dhufaatiin gooftaa dhiyaateera milikinni hundi raawwatamanii afuufamuuf hin gedhu waa eeggachaa jirra balbala duraa teenye bilbila ennaa hammaal ibsuu ijaatti ol fuudhatamna faarfata obboleessi keenya addisu yerootti teenye bilbila eegaa jirrudha waan foon keenyaa dhiifnee waan biyya lafaa dhiifnee yaada ammeenyaa dhiifnee xuraa'ummaa dhiifnee soba dhiifnee hama dhiifnee ejja dhiifnee inni kun faashiniin isaa irra darbeera yeroon kun yerootti gooftaa eeggataniidha bilbila yerootti eeggatan fiingee afuufamu yerootti eeggataniidha yeroo dhiyoo ga'een keenya maal naxxeen hin xabbiq dammaqnee haa eeggannu please dammaqnee haa eeggannu Maatiyos 24:42 irratti gooftaan keessan yoom akka dhufu hin beektaniiti dammaqaa jedha hattuuni gaafa isheen dhattee mana namaa cabsitu abbaan manaa utuu beekee dammaqee eeggata ture isheen garuu yerootti abbaan manaa quban qabneeti dhattee mana cabsiti dhufaatiin gooftaa keenya Yesuus Kiristoos akka hattuutti jedha yeroo hundumaa namni hunduu dammaqee isa eeggachuu qaba dammaquun gaariidha waa'ee dammaquuf waa'ee rafuu kuni hirriba dhiisanii taa'aa buluus hin ittiin fakkaatin adara halkan guutuu kadhachaa buluus hin ittiin fakkaatin dammaquu jechuuni cubbuu keessaa ba'u galaana biyya lafaa keessaa ba'u galaa borii ka'achuu of qopheessuu jechuudha waaqayyo nu haa gargaaru dammaquu qabna Maarqos 13:38 irratti dammaqaa jedha sagalee waaqayyo Roomee 13:11 irratti yeroo itti amanne caalaa yeroon kuni yeroo itti dammaquu qabnuudha jedhee dubbata kanaafi dammaqi raftee jirtaa dammaqi waaqayyo yeroo inni itti si yaadatu waaqayyo yeroo inni itti si millatu waaqayyo yeroo inni itti siif dhufu waan ga'eef hirriba keessan taa'in dammaqi gooftaa eeggadhu gooftaan hin dhufa
fachi Intera nami Arama tosa Wande rajise Sena kudesa Jaga nagar Ina kuisi kufa Shangam terake Tengo wamina Yesus Isa ofii kee mararfadhu waaqayyotti jiraadhu guutuu ta'ii dhaabbadhu ayyaanicha qabaadhu eebba gooftaa gufadhu dibata isaa uffadhu gaarummaadhaan mul'adhu biyya lafaa mufadhu wanta hamaa baqadhu gooftaa keessa dhokadhu karaa kee akeekkadhu sirrii dhaaree beekkadhu deemsa kee sirreeffadhu hin kuftaa of eeggadhu dura kee ilaalladhu ce'uudhaaf alaammadhu qalbii kee sassaabbadhu ogummaa barbaaddadhu yeroo keef gatii laadhu hin taa'iniitii kaadhu fannoo gooftichaa baadhu seexanatti hammaadhu. yaada kee keessaa ba'i kan amanamte ta'i fuulduraaf mala dha'i bakka garaa kee ga'i mee bu'aa kee lakkaa'i hin rafiniitii ka'i isa siif baasu maa'ii gooftaa harkaa fudhuraa'ii gorsi koo siin ta'uure kunumtuu siin ga'uure laphee kee siin dha'uure garaan kee siin na'uure inni seenaa jijjiire gooftaan jabaa mitiire inni akkuma dur ture ijoollee isaa kan fure rakkoo keen fidattuure isattiin himattuure yeroon daan kadhattuure jabaatteen dhaabbattuure isattiin dhaammattuure eebbichaan saammattuure namni maaf waluun kuree akka mucaa kurkuree maaloo maaliif rafture goofticha dhufa ture warri bultoon isaa moore jireenya dhiisee joore namni qabeenyaa hoore maal yoo hiyyeessa soore namni yaanni isaa koore yommuu cubbuutti gore akkuma bishaan coore bonnitti dhumnaan qoore. ati akkasin ta'inii foon kee hin gaja'inii afaan kee nadhaa'inii soba sinaasa'inii waan biraa hin soorinii foon keetiin hin koorinii bakkee keessan joorinii bonaaf gannan qoorinii gola hormaan oolinii namaan walin lolinii cubbuu hin horatinii ammeenyan qoratinii jibbaaf hin foolatinii xuraan sooratinii hamaatti hin gammadinii seexanan gabbarinii daarii namaan darbinii mirga tokkoon sarbinii namatti nammaatinii maaloo meen maraatinii yaada keen tamsaasinii foon keetti nasaasinii fagootti eebban eeginii waan darbuuf hin eelinii diinatti of hin kenninii yaada keen fageessinii. kan tokkoon akkeessinii cubbuutti hin fakkeessinii ofii keen balleessinii nama sin ajjeessinii tolaa hin ammeessinii burqaa keen hadheessinii ofumaan kabeeksinii maqaa keen aleessinii erga kan argitanii warra dana teessanii maal yonnaa darbitanii seenaa gaarii keessanii hammeenya kan baatanii lolaaf warri kaatanii nama miidhuu yaadanii yeroo hundaa haadanii lamuu hin agartanii walii isaanii nyaatanii. waaqayyo waliin kadhannaa gooftaa hundumaa dandeessu isa jiraataa abbaa keenyaa sagalee keessa dhugaa sagalee keessa ifaa sagalee keessa amma jedhu ga'u nutti dubbatteetta yaa waaqayyo kunoo yeroon dhufaatii keetii ga'eera hin irraanfanne yaa gooftaa hin daganne foon keenyatti gorre fedha keenyatti gorre kanaaf yeroon dhufuu kootii ga'eera jettee milikkita hundumaatiin waanta ta'e hunda isaa agarree akka hubannu nutti dubbatte gurri namni gurra qabu kamiyyuu isa hafuurri qulqulluun jedhu haa dhaga'u jedhamee barreeffamee akka jiru yaa gooftaa dammaqaa erga jettee hin dammanna qophaa'aa erga jettee hin qophoofna sitti kooluu galla waan biraa duukaan buunu sagaleen kun yaa waaqayyo jireenya keenyaaf dhufe nuuf dhufe akka nuyi bannu hin barbaaddu ati akka tasa liqinfamnu hin barbaaddu ati akka tasa booji'amnu hin barbaaddu ati akka tasa duunuuf salphannu hin barbaaddu ati gaanamiin akka seennu hin barbaaddu ati habaqii taanee akka gatamnu hin barbaaddu ati ofii keenya akka ilaallu goote jireenya keenyatti akka deebinu goote fuula kee duratti akka qulqulloofnu goote yaa waaqayyo sagaleen kun jireenya keenyaa wajjin walaa fudhatu dubbiin isaanitti dubbatame jireenya isaanii wajjin waan wal hin fudhanneef isaaniin gargaare jedhamee barreeffame
barreeffamee jira. Yaa Waaqayyo sagaleen kee kun jireenya keenya wajjin walaa fudhatu. Akka sagalee kee kanaatti akka jiraannuuf nu gargaari. Yoo kaanee gara kee dhufne, yoo kaatee gara keenya dhufte, namoota qophaa'an nu taasisi. Yesuus Kiristoos dhufuu isaa duwwaan eeginaa. Hin dhanna nuyi gara Gooftaa. Yerootti gara Gooftaa keenyaadhaan nu hin bennu. Yesuus Kiristoos dhufuunis carraan keenya dhumeeraa jechuudha. Innus gara isaa dhaquuni kana booddee waan goonu hin qabnu jechuudha. Nuyi gara Gooftaadhaan jechuun addunyaan kun nuuf dhumteetti jechuudha. Yesuus Kiristoos inni dhufe jechuunis addunyaa kanarra waan jiru hundumaa fixanneerraa jechuudha. Kanaaf akkasitti ilaalaa guyyaa guyyaatti gara namaa dhufaa jira mootummaa Waaqayyoo. Guyyaa guyyaatti mana namaa seena jira mootummaa Waaqayyoo. Mee lubbuu kee hin dagatin, mee qalbii kee hin dagatin, utuma fiidduu, utuma hojjettuu, utuma dhamaatu, utuma yaadduu, utuma karoorfattuu, utuma baatee galtuu, mee waa'ee lubbuu kee hin dagatin, mee yaadimee gara Gooftaa yoo dhattee ati garam teessa, bitamoo mirga teessa, hin sirreeffanne atoo waan baay'ee bukoo baay'ee qabda. Dubbii baay'ee wal hin qixxeeffanne, qalbii kee hin jijjiirranne, hin qophoofne. Eegaan jirtu atoo qophooftee waan baay'ee wal keessa si duraa badee jira. Mee lakkii dammaqi. Waaqayyo nu haa gargaaru. Waaqayyo guddaadha. Inni amma jedhu gaa maqaan isaa eebbifamu. Waaqayyo galanni siif haa ta'u. Ulfinni bara baraa siif haa ta'u. Gooftaan maccaa isin haa eebbisu. Yaada yoo qabaattan namoonni gaaffii adda addaa barumsa kanarrattis qabdan yoo jiraattan lakkoofsa bilbilaa 912 63 64 80 sagalees meesejis na erguu dandeessu bilbiltanis na dubbisuu dandeessu. Waaqayyo baraaf jireenya keessan eebbisu. Isaaf bara keenya jireenya keenya Waaqayyo eebbisu. Fedha Waaqayyoo ta'ee Gooftaan dhufa yoo ture yeroo kan biraa mata duree biraadhaan walitti deebina ta'a. Baay'een isin jaalladha. Gooftaan isin haa eebbisu. Nagaadhaan tura hundumti keessan. Akkasuma waldaa dibata hafuura Waaqayyoo barbaadu jalatti walitti qabamtanii sagalee Waaqayyoo hirmaachaa kan turtan gara waldaa keessanitti kan yoo deebitan nagaa Waaqayyoo bara keessan jireenya keessan hundumaatti isinii wajjin haa ta'u. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yoo dhufe biyya keenya biyya haaraa Yerusaalemitti wal agarra. Gooftaan keenya dhufa yoo ture nus biyya lafaa kanarraa ga'ee keenya hin xumurre ta'ee yoo tutturre qaamaanis wal agarra, waliin tajaajila, waliin waaqeffanna. Waaqayyo ayyaana isaa hunduma keessaniif abaayisu. Tajaajiltoota as keessa jiran hunduma isaanii Waaqayyo haa eebbisu. Amantoota kana Waaqayyo haa eebbisu. Bifa adda addaatiin kan hojjetaa turan hundumaa Waaqayyo isin haa eebbisu. Gooftaan isin haa eebbisu. Eebbifamaa, eebbifamaa, eebbifamaa.